telling her so somebody could go over there next door. I'm gonna move a mal go off media kana gubat. Amma isin tete bo jirtinam to kobira jir. What is anybody going to do for her? Let me say something. Don't be do whatever you wanted to do to save her life, but we have to know, or the people around here, they have to know what she want or what she need. Hundino beku kaban warra jiran ati kesani bektanam beka anrakina si ada kazi hagazi tinam beka wante dafi ati amma zara kai fula ke digaddu dobbi bilbila kanin dubbisi ummanni rakkina ke habeku yo barbaachisa ta'e guutummaan guututti anaatu sirraa dubbata kai ifula ke digaddu of tasgabbeesii dobbi ati dhaqe keessaan dawwalii fi maatii ati jettu wal qunnamsiisi. Ani finfinnee jira malee nama takka hin barbaadu sila bira dhaqee tasgabbeessuuf sii galee rakkina isii immoo mucaan kun amata lama guutuu himataa jirti waan ta'eedhaafi rakkinni isii haa heemamu, rakkinni isii haa beekamu. Rakkinni isii ummanni haa beeku. Anumaaf ati qofti beeknee siifan qofti beektee ka hafu osoo hin taane ummanni guutuun beekuu qaba. Amaddiin waa jedhuun immoo dhiifamaa hojjetu. Erga nu waamtani waa qaba. Anjetta yeroo kana fudheera doobbii maaliif beektaa? Namni tokko hin jenne malee hundi keenya iyyuu namni akka iluutti gadi bu'ee ijoollee miskiina akkanaa jara akka jigaajoo jara maalii jiruuti ijoollee nanuun kan biyya keessaa rakkatan. Warabbal kaabaa namni akka iluutti keessaan dhaqee maal taate biraa min jedhee gara laafessi ijoollee kana sappoorti godhu hin jiru. Ilaa mucuma kana biyyoo wala bira dhaabateera. Maa dhugaadhuma adii walitti himnala. Sini galeera. Namni akka iluu nan argiyan. Guyyaa tokko iluun kanan godhe hin jedhu. Bakka na dhagoon rangaan. Kanaafuu jenna. Mucaan kuni anta nu yaadatan zaaraa sanyii ceenan jedhaa ture isii kanadha. Bara meeqa dhuftee mana koo irratti yeroo biyya arabaa jirtu gargaarsa godhaa turte. Keessanii gargaarsa godhaa turte. Gaafa abbaan sii dhukkufatanii naan Oromoo rabbii jedhaatii na gargaaraa jettee gadi baatee boosu nam tokko gargaaruu dide jedhee sababii isii gargaarsa waan jedhamu dhaabaa ijoollee mana madaamin jedheen. Sababii mucaa kanaatti qorola. Gaafa biyya arabaa jirtu Oromoo koo jennaan dhugumatti sanyii acheeti mucaan kun. Oromoo koo jettee halkanii guyyaa dhuftee gastii qorratti gargaaraa turte. Irraa fuunee maallaqa jechuudha. Rakkataan gargaaraa ture. Gaafa abbaasii du'aaf jireenya gidduu galu nam tokko jalaa waachuu dide jedheen fakkeenya sinii godhe suni kunoo mucattii kanadha. Har'a ofan ajjeesaa darajaan ga'e maali? Ira sinii galeera baruu barbaanna. Anamma rakkoo sinamma keesseeftu hin beeku. Kanaan dura rakkoo inatti mataa turte. Isa sin argaarta nu deeggarsiis waan tokko tokko na gaafataa turte. Maali rakkoo siisee dhutu namni dhaga'e annattola yaada kooti dhiifama. Okay, Mubarak ya dhaggeeffadhu yeroo takka dhiifama wajjini. Tokkoffaa Zara akka nama tokkooti miidiyaa gubbachuu arginellee miti. Lammaffaa immoo saniifi kootuu jedheen. Lammaffaa immoo namni tasgabbaa'uu qaba dura. Gargaarsatti deemuuf isiin sammuun isii she has to be in the right mindset keessa jiraatu qabdiidha. Siigalee mee onna jechuu jiru tokkoffaa. Namni bira dhaquu qaba lammaffaa. Adamaa jirti mucattiin. Namni adamaa jirtan namni isii bira dhaqxanii isii tana qalbii isii bohaarsuu dandeettanii bira dhaqa'anis maatitti nan bilbila. So saniif jedhe malee waan birootiif miti. Dura yoo isin tasgabboofte gargaarsaaf waan hundayyuu ka haasawanii jechuudha. Dhimma ofii waan isii boochisu jiru himatuu qabdi yees dhugaadha. Garuu namni sadarkaa ammaa ifajjeesaa kanarratti dhimma ofiitu himatu dandeetti yeroo ammaa kanatti luka akkamitti akka ba'uu jirtu argu jirtaniimi. أنا والله فولي كيس نقرا فيها بقى ندميرا ورب الكامل ما قررت إلا زارا وأكاسيمي إلا زارا والله دكمونيان أجيبي بلاي ونواد بقى بقى دكمونيان ندمي ورب الكامل إما منا قدا ندميان والله إلا ما أنا ما كنس كيس ركزي إلو أكمل نجري إلو اللي كافته الله كان جدّو تدو والله يقولون إيش زارا كودا أما رجع دوبي ورقي ده ما ترقي أما ساتي أما كانوا وانا تبرب لقى زارا تنيا أكتر كوكب
namni hedduun hin beeka jechuudha. Biyya Ameerikaa kanarraallee nama guddaa kala agartee arsii maratti qarqaaraa ni beekaa jechuudha. Namoota hedduutti qarqaara waan danda'e. Akkati jechuun Oromooti qarqaartu keessaa. Anillee ni beeka, atillee ni beeka. Ammatti isaatii ammaa kanatti rakkoonii jechuun namni waa qaba. Osuma rakkatu rakkoon akka wayii bira yoo tarte cinqamaa jechuudha. Cinqaan ati amma isaatii ammaa kanatti qabdu kana asirraa wanni godhuu dandeenya. Isaatii ammaa kanatti rakkoo maalii qabdu? Waan rakkatte wayii hin beeku nama isaatii ammaa kanatti jechuudha. Akkanaan ilmi namaa hin boo'u jechuu barbaade. Rakkinna kee Oromoon martuu hin beeka jechuudha. Namoota hedduu beeka. Aayi mattumaa fi jechuu barbaade hin boo'ini ofirraatii sabbalatti gara hin taane hin deemini. Yeroo baay'ee jiraatte jechuudha. Magaalaa naannoo Adaamaa kanaayyuu rakkataatumaan jiraatte kophaa jiraatta. Asuma na fakkaate. Numa jiraataa turte jechuun maaltu bakka kana si geessee rakkinna isaatii ammaa kanatti sabbalatti godhuu danda'a daqiiqaa kanatti. Achi booda immoo namni si bira dhaabbatu bira dhaabbataa jedha. Ammoo eessa jirti jedhaaranii warri as jalaallee. Namni si bira yoo dhufe tasgabbuuftee qalbii nagaatiin Zaaraa pliis waan akkana sirraa dhaga'ullee hin ulfaataa dhugaadha. Namni rakkatuun duruu jira. Garuu amma jiruutii balleessa yoo jette namni jiruu ofii balleesse quraana keessatti isin beekta namni lubbuu ofii balleesse hagamta akka irraa gaafatamu. So kanaafuu yaada san keessaa of baasii haga dandeetteeni tasgabbaa'ii bishaan yoo si bira jiraate. Ani kolfee taphachuuf yaalaan jira. Bakka of mul'isuuf yaalaan jira. Garuu immoo hin dandeenye sobee jiraachuun fuula kee dhiqadhuutii. Waan amma garuu jechuudha dubbii qo'ee dadhabee jira. Warabbal qabxooñaal warabbal qaabaa bakka kaagamee balaa ይሆናል። አሁን ላይ ወላሂ ምንም አያስደስተኝም። ምንም ነገር በቃ Zara waasiimu dhagaye waasiimu damma waan si beeku namni waan si kalaawu si dhiyaatu jaalatu si bira dhugaa si jala bakka namni waa akkana godha jedhu kana nu dhiisnee jirra. Amma ati nu kaloo itaa rakkoo kee beeynaa waggaa baay'ee sira jirtaa. Namni waa'ee keetiin beeka gaafa biyya alaa jirtullee gaafa biyya keessa jirtullee namni waa'ee keetiin beeka kun martuu qayyee mubaarak faallee ni beeka. Bakka biraa osoo ta'e nama akka mataa kiyyaatu hin deessaa jechuudha. Waan beekuuf sitti mubaarakuun dhufna jedhee as dhufnee jechuu barbaade obsii boo'insa dhiisii namni arra rakkataa borammoo rakkinna keessaan baasan. Sammuu keetitti akkuma arra rakkattu borammoo rakkoo keessaa ba'uu dandeessa. Digalee ofitti himuu qabda. Ati fakkeenyaaf hiyyummaa wajjin hin dhalanne jechuudha. Digalee hiyyummaa wayiitu waliin dhala addunyaa kanarra gaafa gadhuftu jechuudha. Jijjiiramuu dandeetti argachuu dandeetti dhabuu dandeetti ofitti hibisan. Digalee kaan ammoo rakkoolee namni tokko tokko sappooltee godha. Amman sappooltaa godha. Ammati hin boo'in namni illee si bira haa dhufu ofirraa dhiisu jechuu barbaade. Digalee nullee amma namni waan nuun jedha yeroo baay'ee waan nu qeeqanii waan kanaan iyyuu inte yommuu takkaa dhiyoo sanaa nu fuunee enne iyyuu akkana jedhan bakka namni jechuun si waraabee ijoollee balleessitan jedha nama waan si beekuuf si gore anu yoo laa mubaarakillee kata bira dhufne kanaaf dhiisii hin boo'inii waan danda'an sappoorsi goona sappoorti waan dandame rakkoo qabaatte natti sappoorsi goona iluutti amma barbaaddee rakkinna wayii barbaadde rakkinna gira ani ammoo Oromoon sappoorti isaa bo'u. Itti fufa. Rakkoo amma sii mudatee of ajjeessuutti si geesse warri beektan Ahmad nutti maa. Mee wanni galchi juubaa galchi mee juubaanu sappoorti godhaa jira. Okay, Juba nama jedhamu Gashi Ahmed. Moo bayaan sitti nima mucatti kun akkuma beektan waggaa lama guutuu. Dobbi. Assalamu alaikum. Nidamma waan kee kana waan mormine maali beektaa? Amma ana asii mubaaraki namoonni muraasa mucaa amma jedhu kana waa'ee rakkoo isiin beeku. Oromoon kun guutuun rakkoo Zaaraan beeku. Nama itti dhiyaatu ati argite kanniintu beekaa jechuu barbaade. No, ilu bar wanni jedheef anillee isinii hime tokkoffaa haa tasgabbooftumaa fi namni yoo tasgabbaa rakkoo ofiillee himatu danda'a fi haa itti fuftu rakkoon qabu haa himattu jechoo amma jettu kanarraa haa baastu dura santu jalqabaa lubbuu isiitu jalqaba jedheeti. Anyways, itti fufu. Argaaf jedhe irraa doobbi an dalagaa jira irraa fuudha shiiteeli itti kennee Juubaa kanaa kenne.
Juba dhibban ergaa jedhe amma yoo kana barreesseera dubbise. Juba dubbadhu. Juba moo Dubaayidha? Juba dubbadhu. Dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa Yalla. Brothers and sisters, I want to ask you a question about this girl. I think she need help, right? Hello? Hello? wajjin dubbadhu boongilii faayisaa beennaa mitiiti nuti. Hayi. You can hear me? TV nan dalagaa jira. Doobbi bareechi itti mi. Gaafa ormi nu qarqaaru dhufu. Thank you so much. I'm gonna call her. I always need to help her. She's in Ethiopia or she's in Juba, Arabia? are you gonna call her or are you gonna send her the money? I wanna send her. No, Sifan, Ingilifan on Busa. What do you say, Juba? I wanna send her $100, but I'm in the United States. There is anybody in the United States? Can I get her number to send to help her, please? You want her account? Are you able to transfer to her account? Huh? Can you transfer into her account? I'll send you the account number. No, I'm right now. I'm driving. If you can, if there's anybody in the United States, I will send her to the Zelle, and then the person you can send her. Okay, go ahead, Zele. I'm gonna send you the information. Follow me back. You're in the United States? Yeah, I'm in Minnesota. Me too. Inshallah. Hold on. Follow me back. I will send you $100. Okay, I just followed you. Okay, I just followed you. What's your name? Zara. Zara. Okay. Let me go down and then call. Hang me up. Okay. Okay. Thank you. Dollar di basifin gumacha. Aja deh. Zeli godhe ke itni namni aaya. Deeggarsa eegaluurra galatoo midhaanii galateeffadhu gaggeessaati. Rakkoo sii namni beektan nutti maaltu of ajjeesuu fideedha. Bas. Ani isinitti ni maamman beekurraa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe Saaraa waggaa 2 guutuanii fi biiftuun gorsaatii kan biiftuu shawutu biiftuu faashinii kan Dubaay jirtu sanatu gorsa siituu isii